Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee kam jirtan hundaan kiyya. Egaa viidiyoo har'aatii walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa kana keessatti WhatsApp irratti wantoota nu fayyadu tokko kan yeroo baay'ee nuti hin fayyadamne yoo fayyadamnellee muraasni keenya kan fayyadamu tokko akka namni martii baree itti fayyadamu jedhee qabadhee dhufee jira. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan afaan tura. Kanneen jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan barnoonni keenyas ta'e chaanaala kana subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa, hiriyoottiin keessaniis qooda gaafii fi argamtan koomantii irratti naaf katabaa. Egaa WhatsApp irratti wanti amma isinitti agarsiisuuf deemu wantoota kana jechuudha. Wantoota kanneen keessaa muraasa qofa yeroo baay'ee fayyadamna. Gaalarii fi kaameraa kana qofa yeroo baay'ee fayyadamna jechuudha. Maaliif suuraa namaaf erginaa, suuraa kaafnee erginaa. Kanaaf yeroo baay'ee isa kana qofa fayyadamna jechuudha. Garuu ammoo namoonni fayyadamtanis ni jirtanii. Warroota fayyadamtan hin baanu, namoota hin fayyadamne, namoota waan kanarraa hin beekne baanaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana waraabe. Egaa wantoonni kun maalidha? Akkuma isin argitan dokumentii, kaameraa, gaalarii, audiyoo, lookeeshin, kontaaktii, poolii fi imeejiidha jechuudha. Wantoonni kunniin faayidaa isaa jalqaba isinitti himaa. Dokumentii jechuun namni martuu ni beekanii fakkeenyaaf karaa PDF'tiin yookiin ammoo karaa dokumentii kamiinuu haa ta'u yoo namni isiniif erge dokumentii kana jalatti argamaa jechuudha. Wanti namni isiniif erge sun as jalaa gara barbaadanitti namaaf sheer godhuu dandeessu jechuudha. Inni biraa ammoo kaameraa fi gaalarii ni beektanii aadiyoodha. Aadiyoonis akkasumas sagalee namaa wajjin haasoftan, sagaleedha yoo namaa wajjin haasoftan, yoo sagalee isiniif erge isinis sagalee namaaf ergitan jechuudha. Sagaleen namni isiniif erge sun as jalatti argamaa jechuudha. Ni agartu iddoo sagaleeti isa kana jechuudha. Aadiyoon isa kana. Inni biraa ammoo lookeeshina. Lookeeshina jechuun iddoo sa'aatii isinitti jirtan, fakkeenyaaf iddoo sa'aatii isinitti argamtan yoo namaaf ergitanii akka namni dhufee isin fuudhu bakka wayirra namni dhufee bakka sanii isin fuudhu yoo barbaaddan lookeeshina kana jechuudha. Lookeeshina kana fayyadamtu. Lookeeshina kana yeroo fayyadamtan jechuudha kallattiidhumaan lookeeshin kan jettu kanatti nu cuqaastu. Sana booda lookeeshinii keessan haala kanatti isin baa iddoo isin jirtan haala kanatti isin baasaa jechuudha. Maal gootu asirratti kan jalqabaa fakkeenyaaf maal jedha gubbaa kanatti share live location jedha. Share live location irratti al tokkoof yoo cuqaastan sana booda ni agartu. Share live location kun profaayilii WhatsApp keessanii wajjin gubbaa kanarratti iddoon isin jirtan bootaan isin jirtan sun haala kanatti bahaa jechuudha. Fakkeenyaaf share live location kana hanga meeqatti akka ture barbaadan sa'aatii tokko sa'aatii 8 daqiiqaa 15 irraa eegala. Daqiiqaa 15 sa'aatii tokko sa'aatii 8 jechuudha. Hamma fakkeenyaaf namni sun hanga sa'aatii kamii bakka fakkeenyaaf yoo turuu barbaadan, yoo sa'a tokko turuu barbaadan sa'aatii tokko kana guuttanii namaaf erguu dandeettu yookiin immoo daqiiqaa 15 yookiin ammoo sa'aatii 8 akkasitti guuttanii namaaf erguu dandeettu jechuudha. Inni biraa erga sa'aatii haala kanatti yoo barbaadan sa'aatii akkanatti guuttattanii maal gootu asirratti add koomantii jedha. Iddoo fakkeenyaaf add koomantii yeroo jettanii iddoo jirtan sa'a sanitti bakka namni sun itti isin dhufu as kootu fakkeenyaaf waan barbaadan jettanii ibsuu dandeettu jechuu waan barbaadan jettanii jecha isiniif nama san itti yaamta wayii godhuu barbaaddu. Yoo hin barbaadin ammoo dhiisuu illee dandeettu jechuudha. Baay'ee fardii miti isin jechuu barbaadetti barreessuun fakkeenyaaf asitti kootu fakkeenyaaf asitti kootu jedhee erga haala kanatti barreessee booda maal godha haala kanatti mallattoo seendii kanarra cuqaasee kallattiidhumaan haala kanatti ergaa jechuudha. Namni sun asirratti yeroo cuqaasetti kallattiidhumaan iddoo an jiru san yookiin ammoo raayidiidhaan fakkeenyaaf konkolaataan haa ta'u makamiinuu haa ta'u deemee iddoo kanatti natti dhufuu danda'a jechuudha. Yoo ammoo hin barbaadin yookiin ammoo waan kana lookeeshinii iddoo jirtan kana istoop gochuu barbaadan istoop sheeringii kanarratti cuqaasuudhaan kunuun agartu. Istoop sheeringii kanarratti haala kanatti cuqaasuudhaan deebitanii istoop gootu. Sana booda lookeeshinii keessan istoop tahee jira jechuudha. Dhiifama. Lookeeshinii sun istoop tahee jira jechuudha. Laayivii bootaa isin kallattii sa'a sanitti jirtan yookiin ammoo iddoo isin sa'aatii sanitti jirtan sana hin agarsiisu jechuudha. Kanaafuu laayiviin sun istoop tahee jira jechuudha. Kanaaf bakka san irraa yoo shachootanis istoop gootanii haaratti jijjiirtanii kan biraa namaaf erguu dandeettu jechuudha. Inni biraa ammoo
maalina kontaaktiidha jechuudha. Kontaaktii jechuun lakkoofsa bilbilaa keessan fakkeenyaaf kan kontaaktii keessan jala dura seef gootanii jirtan maqaadhaan seef godhatanii jirtan yoo nama wayii isin gaafate lakkoofsa ibaluu naaf ergii jedhee namni isin gaafate lakkoofsa san jechuudha. Kontaaktii kanarra galuudhaan kallattiidhumatti lakkoofsan as jala barbaadan yoo barbaadan maqaa nama sanaa gubbaa kanarratti asirratti cuqaasuudhaan sarchi gootanii kallattiidhuma maal gootu irratti cuqaastuu sana booda seendi godhuudhaan namaaf erguu dandeessu jechuudha. Nama erguu hin barbaadu lakkoofsichi naaf jechuudha. Isin kallattiidhumaan karaa isin namaaf erguu dandeettu jechuudha. Inni biraa immoo pooliidha jechuudha. Pooliin kun vootii jedhama. Fakkeenyaaf filannoo jechuudha. Filannoo yoo gaggeessuu barbaadan gaafii fi deebii haa ta'u homa barbaadee haa ta'u karaa ittiin gaggeessuu dandeettanidha jechuudha. WhatsApp irratti kun sooshaal miidiyaa tokko ni jira. Telegiraam irratti yeroo dheeraadhaaf jira iyyuu garuu kan WhatsApp kana namni baay'ee akkasittiin fayyadamu jechuudha. Garuu WhatsAppiinis ni qaba amma. Kanaaf jechuudha poolii kana akkamitti fayyadamtan fakkeenya sana isinitti garsa karaa lamaan fayyadamuu dandeettu. Pooliin kun fakkeenyaaf filannoo tokko qofa akka namni gaafilee isin gaafatan keessaa filannoo tokko qofa akka isin filattaniif karaa itti bantanis ni jira. Kan biraa ammoo jechuudha filannoolee sanniin hunda kan barbaadan haala kanatti karaa isinitti guuttaniinis ni qaba jechuudha. Kuni fakkeenyaaf pooliin kun ani gartuu kana guuturratti raayitii guuteera filannoo fakkeenyaaf just akkanumatti kan filatte namni yoo irraan jedhe kana hundaan nin filadhaa jedheetumaan guutuu danda'allee jechuudha. Kan biraa ammoo jechuudha fakkeenyaaf maal nyaachuu feeta asirratti ni gartuu maal nyaachuu feeta jedhee jira. Fakkeenya isin godhe maal nyaachuu feeta jedhee miti filannoo tokko kana filachiisaa jechuudha. Select waan jedha kun asirratti ni gartuu select waan jedha. Kun ammoo select waan ammoo kun ammoo tokko yookiin ammoo sanii olis filachuu dandeettaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kun ni gartu guutuu hin danda'u hedduu guutuu hin danda'u jechuudha. Yoo tokko irratti guutee lammaffaa irratti hin guuta jedhu saniirraa kan lammaffaa irratti jijjiirama. Dirqama maal ta'a gaafii tokko qofa filachuudha qabdanii jechuudha. Amma asirratti dirqama gaafii tokko qofa filachuudha qabdaa jedhee natti agarsiisa jechuudha amma asirratti. Kanaafuu jechuudha poolii kana karaan isin hojjettanii asuma irratti cuqaastu sana booda maal gootu poolii dukanarratti ni cuqaastu sana booda jechuudha gaafii barbaadan asirratti ni barreessu iddoo jalqabaatti aski question iddoo yeroo kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf maal nyaachuu feeta akkuma duraa sanatti maal nyaachuu feetaayyee haala kanatti maal nyaachuu feetadhee gaafii kana gaafadhee jira jechuudha. Maal gaafadhaa nama fakkeenyaaf waan kana sheer godhaafii jiru sana booda nyaatota waan nyaatamu waan silaa filannoo san keessa jiru keessa gattarreessa nyaatu saniin gattarreessa fakkeenyaaf banaanaa yookiin ammoo banaanaa apple okay apple orange okay mango inni agartuu haala kanatti ni gaha fakkeenyaaf afran kun ni gaha jechuudha. Afran kana erga haala kanatti hojjanne yookiin ammoo filannoo nama saniif goone booda maal goona karaa lamaan hojjechuu dandeettan isin jedhee ture jechuudha. Yoo akka namni filannoo sana jechuudha fakkeenyaaf filannoo sana hundaa akka inni guutu hayyamuu fi barbaadan maal gootu kun asirratti jira kanatti maal jedha allow multiple answers jedha jechuudha. Isa kana mallattoo sana akkanumatti dhiiftanii ergitanii jechuudha. Yoo akkanatti dhiiftanii ergitan maal innidha dirqama tokko filachuu hin danda'u hin qabu hanga barbaade filachuu danda'a jechuudha. Hanga barbaade filachuu danda'a. Hundallee filachuu danda'a. Hundarrattuu guutee filannoo hunda keessa oolchuu danda'a. Hundaa filannoo keessa oolchuu danda'a jechuudha. Yoo ammoo mallattoo sana haala kanatti cuftan jechuudha. Tokko qofa yookiin ammoo filannoo tokko qofa kennaa fi tokko saniin alatti kan biraa filachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf haala kanatti isa kana guutanii haala kanatti namaaf ergitu jechuudha. Kun amma ergee jira dirqama inni agartu. Select waan irra godhee ergee jechuudha. Amma select waan godhee ergee inni agartu. Hundarratti guutuu hin danda'u tokko qofa dirqama tokko qofa na filachiisaa jechuudha. Kanaaf haala kanatti hojjettu. Inni dhuma ammoo imeejiidha jechuudha. Imeejiin kun suuraa mataa isaa ofii isaatii qaba. Asirratti suuraa wayii barbaadan fakkeenyaaf suuraa
barbaaddanii yookiin ammoo asirratti barreessuudhaan sarchi gootanii namaaf erguu dandeettu.